Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed qaamolee hawaasaa godina Kambaataa Xambaaroo waliin mari'achuuf magaalaa Duraamee gahaniiru. Dr. Abiy Ahmed wayita magaalaa Duraamee gahan aangawoota mootummaa olaanoo naannoo saboota, sablammootaa fi uummattoota kibbaan simatamaniiru. Dr. Abiy jiraattota aanaalee godinichaa garaagaraa fi magaalaa Duraamee irraa walitti dhufaniif istaadeemii Duraameetti haasaa taasisuun ergaa dabarsaniiru. Dabalataanis bakka bu'oota qaamolee hawaasaa adda addaa waliin magaalaa Duraameetti ni mari'atu jedhamee eegama. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa dhimma kana ilaalchisuun riippoortarri keenya Habib Adammoo Duraamee irraa odeeffannoo nu biraan ga'a. Hello Habib. Hello akkam jirtan? Nagaa oolte? Nagaa akkam? Tole mee haalli simannaa ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed guyyaarraa Kambaataa Xambaarootti simatamanii jiru. Mee haalli simannaa sun maal fakkaata hordoftoota keenya biraan nuuf? Asitti gaanus ganamaan iddoo kanatti argamne muummeen ministeeras uummanni dhufaatii isaa hawwii guddaadhaan eegaa turee jira. Uummanni akkuma jettee godina Kambaataa Xambaaroo magaalaa guddoo godinichaa Duraameetti wal ga'ee istaadeemii magaalichaa keessatti bulchiinsa magaalaa keessatti uummanni dhufaatii isaanii dura istaadeemii guutee eeggachaa ture. Magaalaan akkuma jiru magaalaan Duraamee hosarii muummee ministeeraatiin baay'ee bareedee uummannis immoo baay'inaan bahee muummee ministeeraa simatee jira. Jaalala isaaniif qabus waan garaagaraatiin sirba garaagaraatiin dhageessisaa ture. Muummeen ministeeraas akkuma kana istaadeemiitti argamanii istaadeemii bulchiinsa magaalaa Duraameetti argamanii uummataaf haasaa godhaniitiin jiru. Uummannis haasaa isaanii kana miira guddaa fi gammachuudhaan simachaatiin ture. Tole mee haasaan isaan godhaniin ergaa dabarsan maaltu jirame? Muummeen ministeeraas iddoo sanitti argamuudhaan uummanni uummata Kambaataa, uummata Xambaaroo, uummata Dungaa jaalalaa fi kabajaan waliin jiraatu iddoo kana keessatti waliin jiraatan baay'ee dinqisiifachuunidha. Haasaa isaanii kan jalqabanii Kambaataa jechuun Itoophiyaa xiqqittiidha jedhani muummeen ministeeraa. Maal jennaani sabaaf sablammoonni garaagaraa kan ammasitti isaan irra caalaadhaan Kambaanni ammas Xambaaroo Dungaa gosti jedhamu magaalaa Duraamee kana keessatti fi godina kana keessatti jaalalaa fi kabajaan waliin jiraachuu isaanii kuni agarsiisa guddaa Itoophiyaa xiqqittiitii jechuudhaan muummeen ministeeraa kan dubbatanii jechuudha. Akkuma isaan jedhanitti naannoo kana keessatti sabaaf sablammoonni kibbaa kun gosoota sadan kanneen alatti uummanni Guraagees alaabaan daangaa kanatti argamu hundi kabajaa fi jaalalaaf tokkummaadhaan wajjin jiraatu. Naannoon kunis naannoo daldalaa, naannoo oomisha garaagaraati. Kanumaan muummeen ministeeraas uummanni kun nagaa biyya isaa kabajsiifatee nageenya filatee badhaadhina filatee yoo jedhee uummanni kun gara duraattis badhaadhinaaf yoo uummata jirudha. Uummata hojii beeku, uummata hojjetee of jijjiiru, uummata ammas jaalala beeku, kabaja beeku jechuudhaan simannaa isaaniif godhanis muummeen ministeeraa baay'ee dinqisiifachuun kan galateeffatanii jechuudha. Ammas immoo gara galma guddaattis seenuudhaan achi booda galma keessattis manguddoota wajjin marii gochaatiin jiranii. Marii kana irrattis uummanni waa'ee misoomaa wal qabsiisee waan tokko gaafachaatiin jira. Muummeen ministeeraas immoo misooma yeroo gabaabaa fi yeroo dheeraa keessatti karoora yeroo dheeraatiin deebi'uu fi kan yeroo gabaabaa keessatti deebi'uu uummataaf ibsanii jiru. Uummanni fedhii misoomaaf qaburraa kan ka'e gaaffiilee misoomaa kan akka daandii, bishaan, hanqinaalee misooma bu'uura misoomaa kan jiru tokko taasaa ture. Isaanis kanaaf deebii gahaa kennanii jiru. Uummannis deebii isaan kennan kanas akka dhawaataan deebii kennitan abdii guddaa isinirraa qabna. Isin jaalannaa, isin kabajnaa Itoophiyaa akka gara duraa fuulduratti ceesiftan abdii guddaa isinirraa qabna jechuun kan simatanii. Waan si ajaa'ibu maalidha? Istaadeemiin magaalaa bulchiinsa magaalaa Duraamee kun guutee uummanni gara istaadeemii seenuudhaaf baay'ee rakkoo guddaatu ture. Gara istaadeemii seenuudhaaf seenanii waan isaan jedhan dhageessifachuudhaaf hawwii jiruurraa kan ka'e jechuudha. Magaalattiin akkuma jiruun akka galmaatti kan uummataan guutamte. Amma immoo yeroo kana booda immoo gara alaabaattis uummanni istaadeemiittis magaalaa keessattis bahee isaan eeggachaa jira. Marii galma keessaa kana yoo xumuranii jedhan amma gara alaabaatti imaluudhaaf kan Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed qaamolee hawaasaa godina Kambaataa Xambaaroo waliin mari'achuuf magaalaa Duraamee gahaniiru. Dr. Abiy Ahmed wayita magaalaa Duraamee gahan
aangawoota mootummaa olaanoo naannoo saboota sablammootaa fi uummattoota kibbaan simatamaniiru. Dr. Abiyyi jiraattota aanaalee godinichaa garaagaraa fi magaalaa Duraamee irraa walitti dhufaniif istaadeemii Duraameetti haasaa taasisuun ergaa dabarsaniiru. Dabalataanis bakka bu'oota qaamolee hawaasaa adda addaa waliin magaalaa Duraameetti ni mari'atu jedhamee eegama. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa dhimma kana ilaalchisuun riippoortarri keenya Habiba Dammoo Duraamee irraa odeeffannoo nu biraan ga'a. Hello Habib. Hello akkam jirtan? Nagaa ooltee? Nagaa akkam? Tole mee haalli simannaa ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed guyyaarraa Kambaataa Xambaarootti simatamanii jiru. Mee haalli simannaa sun maal fakkaata hordoftoota keenya biraan nuuf? Asitti gaanus ganamaan iddoo kanatti argamne muummeen ministeeras ummanni dhufaatii isaa hawwii guddaadhaan eegaa turee jira. Ummanni akkuma jettee godina Kambaataa Xambaaroo magaalaa guddoo godinichaa Duraameetti wal ga'ee istaadeemii magaalichaa keessatti bulchiinsa magaalaa keessatti ummanni dhufaatii isaanii dura istaadeemii guutee eeggachaa ture. Magaalaan akkuma jiru magaalaan Duraamee hosarii muummee ministeeraatiin baay'ee bareedee ummannis immoo baay'inaan bahee muummee ministeeraa simatee jira. Jaalala isaaniif qabus waan garaagaraatiin sirba garaagaraatiin dhageessisaa ture. Muummeen ministeeraas akkuma kana istaadeemiitti argamanii istaadeemii bulchiinsa magaalaa Duraameetti argamanii ummataaf haasaa godhaniitiin jiru. Ummannis haasaa isaanii kana miira guddaa fi gammachuudhaan simachaatiin ture. Tole mee haasaan isaan godhaniin ergaa dabarsan maaltu jirame? Muummeen ministeeraas iddoo sanitti argamuudhaan ummanni ummata Kambaataa, ummata Xambaaroo, ummata Dungaa jaalalaa fi kabajaan waliin jiraatu iddoo kana keessatti waliin jiraatan baay'ee dinqisiifachuunidha. Haasaa isaanii kan jalqabanii Kambaataa jechuun Itoophiyaa xiqqittiidha jedhani muummeen ministeeraa. Maal jennaani sabaaf sablammoonni garaagaraa kan ammasitti isaan irra caalaadhaan Kambaanni ammas Xambaaroo Dungaa gosti jedhamu magaalaa Duraamee kana keessatti fi godina kana keessatti jaalalaa fi kabajaan jiraachuu isaanii kuni agarsiisa guddaa Itoophiyaa xiqqittii jechuudhaan muummeen ministeeraa kan dubbatanii jechuudha. Akkuma isaan jedhanitti naannoo kana keessatti sabaaf sablammoonni kibbaa kun gosoota sadan kanniiniin alatti uummanni Guraagees alaabaan daangaa kanatti argamu hundi kabajaa fi jaalalaaf tokkummaadhaan wajjin jiraatu. Naannoon kunis naannoo daldalaa, naannoo oomisha garaagaraati. Kanumaan muummeen ministeeraas uummanni kun nagaa biyya isaa kabajsiifatee nageenya filatee badhaadhina filatee yoo jedhee uummanni kun gara duraattis badhaadhinaaf yoo uummata jirudha. Uummata hojii beeku, uummata hojjetee of jijjiiru, uummata ammas jaalala beeku, kabaja beeku jechuudhaan simannaa isaaniif godhanis muummeen ministeeraa baay'ee dinqisiifachuun kan galateeffatanii jechuudha. Ammas immoo gara galma guddaattis seenuudhaan achi booda galma keessattis manguddoota wajjin marii gochaatiin jiranii. Marii kana irrattis uummanni waa'ee misoomaa wal qabsiisee waan tokko gaafachaatiin jira. Muummeen ministeeraas immoo misooma yeroo gabaabaa fi yeroo dheeraa keessatti karoora yeroo dheeraatiin deebi'uu fi kan yeroo gabaabaa keessatti deebi'uu uummataaf ibsanii jiru. Uummanni fedhii misoomaaf qaburraa kan ka'e gaaffiilee misoomaa kan akka daandii, bishaan, hanqinaalee misooma bu'uura misoomaa kan jiru tokko taasaa ture. Isaanis kanaaf deebii gahaa kennanii jiru. Uummannis deebii isaan kennan kanas akka dhawaataan deebii kennitan abdii guddaa isinirraa qabna. Isin jaalannaa, isin kabajnaa Itoophiyaa akka gara duraa fuulduratti ceesiftan abdii guddaa isinirraa qabna jechuun kan simatanii. Waan si ajaa'ibu maalidha? Istaadeemiin bulchiinsa magaalaa Duraamee kun guutee uummanni gara istaadeemii seenuudhaaf baay'ee rakkoo guddaatu ture. Gara istaadeemii seenuudhaaf seenanii waan isaan jedhan dhageessifachuudhaaf hawwii jiruurraa kan ka'e jechuudha. Magaalattiin akkuma jiruudha akka galmaatti kan uummataan guutamte. Amma immoo yeroo kana booda immoo gara alaabaattis uummanni istaadeemiittis magaalaa keessattis bahee isaan eeggachaa jira. Marii galma keessaa kana yoo xumuranii jedhan amma gara alaabaatti imaluudhaaf kan Godin Wallagga Lixaatti jiraattonni Hana Gimbiif magaala Gimbii deeggarsa Dr. Abiy Ahmediif paartii badhaadhinaaf qaban hiriir ba'uun ibsatan. Hirmaattonni hiriirichaas hayoo Dr. Abiy Ahmed qabatan milkeessuuf qophii ta'uu himan. Biyyi keenya biyya nagaa barbaadu, uummata nagaa barbaadu, uummata misooma jaallatu, uummata barumsa jaallatu ta'uusaa ibsine ammas kan nageenya keenya misooma keenya dura dhaabbatu nagaa keenya jeeku
nagaa keenya saamu kan balaaleffannu ta'uu ibsa. Kaayyoo paartii badhaadhinaa wajjin gara fuulduraatti egeree biyya keenya cimsinee ijaaruudhaan biyya dhaloota egeree keenyaaf ta'u in ijaarra jenneeti akkasittiin iddoo kanatti argamne. Ani umuriin koo waggaa 83 barana dhalooti koo mootota baay'een arge garuu kan akka Dr. Abiyyi nagarre innis maa inni yoo ittee dhugaadhaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biyya Israa'el gaafa bilisa baasuudhaaf jedhu Musee kaaseef Museen illee Israa'el duwwaadhaaf kan inni ka'e garuu Dr. Abiyyi gaafa taa'ee ilaalu guutummaa biyyaatiif kaasee Waaqayyo dibee akka gooftaa keenya Yesuus Kiristoos diimaa gurraacha gabaabaa dheeraatu hin jedhin lubbuu isaa hundumaaf kenne akkasuma hunduma keenyaaf kenneetu Dr. Abiyyi kanaaf hin deeggaruudhaaf dhufe. Hiriirri nagaa kun jijjiirama dhufetti fufsiisu nageenya keenya mirkaneessu gaaffii uummanni keenya bu'uura misoomaa qabu karaa nagaa qabuun mirkaneessuudhaaf jechatu walitti qabamne. Inni kan biraan mootora jijjiirama kanaa kan ta'e Dr. Abiyyiidhaaf Dr. Lammaa Magarsaa akkasumas jijjiirama gaggeeffamaa jiru cimsinee tumsinee paartii badhaadhinaa gara fuulduraatti baasuudhaaf jenneeti. Hiriira kan baanee fi waan keessi keenya nu gammachiiseef keessi keenya nutti toleef ibsachuuf baane malee namni horiidhaan nu bitee miti. Kantiibaan magaalaa Gimbii Aabbe Galiilaa Darsoo paartiin badhaadhinaa sirna federaalizimii walqixxummaa sabdaneessaaf mirga ofiin of bulchuu biyya cufaaf mijoofti ijaaruudhaaf jedhan. Paartiin badhaadhinaa federaalizimii walqixxummaa sabdaneessummaa fi mirga ofiin of bulchuu sabboonummaa ofii kunuunfachuu aadaa afaan ofii dagaagfachuu federaalizimii walqixxummaatti amanuuni biyya Itoophiyaa hundaaf mijooftee ijaaruudha. Bulchaan godina Wallagga Lixaa Aabbe Eliyaas uummata wal qooduuf wal arrabsuu dhiifnee tokkummoomnee ijaarsa biyyaaf dhaabbachuu qabnaa dhaaman. Oromoof daawwaan yookiin qorichi tokko yeroo ammaatti barbaachisu inni jalqabaas inni dhumaas tokkummaadha. Wal qooduun, wal arrabsuun, wal jibbuun, wal dhiibuun, wal sakaaluun, wal ajjeesuun ijoollee abbaa gadaaf hin malu. Kanaaf haa tokkoomnu yaada mo'ataa haa qabaannu. Oduu mal fakkaatuun qaamoleen hawaasa godina Harargee Bahaa ana baddannoo jijjiiramaa fi tarkaanfilee jajjaboo biyyaaf hawaasa fayyadan ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmediif paartiin isaaniin eegalam cimsuu fi hiriir deeggarsa bahan qaamoleen hawaasa hiriir deeggarsa irratti argaman bu'aalee aarsaan argaman eeggachuun kan caaluu fi hojjechuu qabnaa jedhan. Dr. Abiyyi keenya abbichuu keenya wajji jirraa jechuudhaaf akka isaan wajji jirru agarsiisuu keenyaaf asitti baanee jirraa jechuudha. Carraa arganne kanatti gammannee itti fayyadamnee Oromoo ceesuu danda'uun irra jiraata. Bulchaan ana baddannoo Abdi Aliyyi paartiin isaanii federaalizimii dhugaa laaf qabsiisuun biyya tokkummaa fi walqixxummaa sabaaf sablammoota keessatti dhugoome arguuf qabsaa tanaa fi humnoota kan gufachiisuuf hojjetan uummanni beekee irratti qabsaa'uu qabaa dhaaman.